Abbaa akkanaa Rabbi namarraa qabu. Yaa Rabbi yaa gooytaa maaliif na jalliftaa jiraachuun jabaattee dirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa keessa kiyya gartaa. Yoyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa addunyaalessaa keessaa tokko kan nama barsiisuuf bashannansiisu isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer gochuun na waliin akka dhaabbattan kabajaan isin gaafachaa obboloota keenya dubartootaaf kan fayyadu appilikeeshinii ajaa'ibaa dibata yookiin immoo kuulii ija hidhii irratti yookiin immoo bakka feetanitti suuraa keessan qulqullina qabu qofa galchuun dibata gosa akkamii akka isinirraa bareedu halluu isaa jijjiiruun boca feetaniin bifa barbaaddaniin erga laallattanii booda kan itti fayyadamtan appilikeeshiniin kun komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaarra waan jiruuf ammuma liinkii sana tuquun daawunlood gochuun itti fayyadamtanii bifa keessaniif isa kam akka ta'u akka filattan jechaa kallachumaan gara seenaa kanaatti kan isin dabarsu ani gammachiista shoomeeti. Yaa Rabbi yaa gooytaa maaliif na jalliftaa jiraachuun jabaattee dirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa keessa kiyya gartaa. Dachee kanarratti bultii yookiin immoo jireenya baay'ee ulfaatu jechaan haati manaa abbaa manaa otoo namaniin abbaan manaanis haadha manaa isaa otoo namaniin waliin kan jiraatan waggoota dheeraa waliin yeroo dabarsanidha. Bultiin sun har'a moo boru diigamaa sababa kamtu dhufee gargar facaasa jedhee qaamni lamaanuu yeroo hunda wal sodaata. Manni shakkii of keessaa qabu jabaatee dhaabbachuu hin danda'u. Qilleensuma dhufetu raasee bira darbaa. Kana gidduutti garuu mana ijaarame keessatti irra caalaa kan miidhaman ijoollee dhalatanii guddatanidha. Waa malee yaada kana jalqaba isiniif hin kaasne. Haadha manaaf abbaa manaa waggoota dheeraadhaaf waliin jiraatanii tokkotu ture. Bara jireenyaa isaanii keessattis ijoollee 3 horataniiru. Haa ta'uutii garuu haati manaan guyyaa tokkollee abbaa manaa ishee waan hundaan amantee hin beektu. Abbaan manaanis akkasidha. Haadha manaasaa du'a malee hin amanu. Warri wal fakkaatan boolla tokko waraabamu jedhu mitire. Namoonni biyya keenyaa haati manaaf abbaa manaa kuni amala isaanii kanarratti baay'ee wal fakkaatu. Jireenya isaanii keessatti dhoksanii kan raawwatan wantoota hedduu qabu. Haati manaan abbaa manaa dhoksite. Abbaan manaanis haadha manaasaa dhoksaa. Namni wal shakku immoo sababa barbaadee manarraa fagaachuu ala ilaaluu ni fedha mitire. Abbaan manaan wanta godhe tokkoyyuu haadha manaasaatti hin himu. Sababiinsaa haadha manaasaatti yoo hime dachaa gootee isa shakkiti. Yoo inni qarshii 10 qaba jedhee yaade qarshii 20 akka qabutti ilaaltee fidi eessa jiraa jettee isa gaafatti. Innis waa'ee ishee irratti akkanuma. Bifa kanaan yeroo tokko kanaan booddee mana kanan dhufuu naannoo hojii kootti mana kireeffadheen yoon fedhe qofa as dhufaa jedhee haadha manaatti dubbata. Haati manaan shakkituudha mitire. Abbaa manaa isheetiin ni fuuteettaa waa malee miti duubni kee qoratamuu qaba jettee mana seeraatti isa himatti. Inni immoo bakka maal wanta ani hin gooneen sadarkaa kanarra nageessista jedhee hinumaa manatti galuu dhiisee bakka hojii isaa jiraachuu eegale. Seerris qoratee homaa sarratti kan argate hin qabu. Erga manaa bahee qabeenya isaa hunda haadha manaasaa dhoksuu jalqabe. Ijoolleen isaas waa'ee qabeenya isaa waan beekan hin qabanii. Waggaa tokko waggaa 2 keessatti dachaan qabeenya horee of biraa qaba ture. Qabeenya isaa kana haati manaansaas ijoolleen isaas akka hin barreef taa'ee ka'ee dhoksaa. Yoo dhimmuma ta'eef gara isaa dhufan maallaqa barbaadanitti kennee anuun qabu jedhee of biraa ari'a. Kanaan haati manaas eega abbaa manaan manarraa fagaatee rakkachuu eegalte. Ijoollee ishee nyaachisanii dhuguun isheetti ulfaata. Inni garuu magaala galee akka garaasaa qabeenyatti ta'u qaba. Kanaan otoo jiraniiti abbaan manaan kun guyyaa tokko hojii oolee mana isaa akkuma galeen irbaata hojjettuun manaasaa hojjettee fi
ofii nyaatee miila isaa dhiqatee TV banatee rimootii harka isaatti qabatee boraafatee ilaalaa otoo jiru cabe goge a'aa naa darmadhaa otoo hin jedhiin lubbuun isaa achumaan dabarte. Hojjettuun nyaata hojjettuu fi ganama yeroo dhuftu waan argiteetti rifattee iyya keessaa fuutee TV nama laalaa jiru fakkaata. Rimootiin harka isaa irratti gogeera. Ollaan sun haati manaansaa eenyu akka taate waan beekaniif bilbilanii fi abbaan manaan kee boqoteeraa reeffasaa kootti fudhu jedhaniini maalaa gootu abbaa ijoollee isheedha mitire fudhattee boossee awwaallattee ofiis rakkina keessa turte mitire daftee qabeenya isaa gara mataa isaatti jijjiirrachuuf yeroo jettu maqaa isaatiin abbaan manaan kun qabeenya kaayeru tokkollee hin qabu. As achi barbaadanii homaa tokkoyyuu argachuu hin dandeenye. Haa ta'uutii garuu namni kun konkolaataa mana lafa bakka hedduutii bitatee qaba ture. Dookumentii mana isaa lafa isaa ijoollee isaa haadha manaa isaa waan dhoksuuf haala kamiin haa argamu. Otuu haati manaansaa mana kiraatti rakkattuu mana inni bite ormi haala laallatee cabsee itti seenee lafa isaa irrattis mana ijaarratanii qabeenyi maatii ijoollee ofiif hin taane biyyaa nyaatu. Rakkina isaanii xiqqoo kanaaf haati manaaf abbaa manaa kun jiraattis du'aattis boqonnaa wal hawwatanii. Haati ijoollee isheetiin otuu abbaan keessan qabeenya isaa nu argisiiseera ta'ee kunoo kana hunda keessan jiru jettee ijoollee isheetti sokomatti. Ijoolleenis rakkoonoo lamaan keessan gidduu jira nuti ni dhalanne malee maal goonee jedhanii yeroo deebisan inumaa carraa keessantu kanaan nu gahee otoo isin hin dhalatiin dura anaa fi abbaan keessan wal shakkineen beeknu wal amannaa lubbuu keenya iyyuu dabarsinee waliif kenninaa isin dhuftanii jaalala nutti qooddanii walirraas nu fageessitanii jettee ijoollee ishee komatte. Komachuun otoo dhaabbatee gaarii ture. Haa ta'uutii garuu ijoolleen ishee suuta waan nyaatan waan dhugan manaa dhabanii bakkee galuu namaaf qacaramuu barnoota addaan kutuu eegalanii. Haatis qofaatti haftee dhukkubsattuu taatee booddee irratti kadhachuuf daandiitti baate. Jireenyi isaaniis kanaan goolabame. Hagam maatii gidduutti rakkoon uumamu wal shakkuun waan qaban walitti argisiisuu dhiisuun kunoo kanaaf nama gahaa. Haati manaa maal akka gootu abbaan manaan maal akka inni godhu beekuu baadhus bara kana keessumaa gara magaalaa qabeenya akka ijaaf wal dhoksu keessumaa dhuunfaa isaaniitiin kan godhan gurri haadha manaa yookiin immoo abbaa manaa keessan jiru taanaan dhoksaatti kaawwachuu icciitiidhaan dhoksachuu fedhu. Haa ta'uutii garuu dhalli namaa bara baraadhaaf dachee kanarra kan jiraatu miti. Guyyaa tokko duutiin dhufa. Yeroo sana qabeenya dhoksan mootummaaf dhaalchisanii du'u. Hafuura akkanaarraa rabbi namaa eegu. Jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 seenaan addunyaalessaa guyyaarraa nama barsiisu kanuma fakkaatti. Appilikeeshinii dubartootaaf ta'u kuulii yookiin immoo dibata garaagaraa dibachuu yoo feetan otuu deemtanii suuqiirraa dursitanii bitiin suuraa keessan appilikeeshinii kana keessa galchuun dibata gosa kamii bifa kamiitu narraa bareeda jettanii murteessitanii aappii kanaan fuula keessan irratti diddibdanii ilaaltanii murteeffachuu kan isin dandeessisuudhaatii. Linkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaarra jira. Ammuma tuquun daawunlood gochuun itti fayyadama. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan oolmaa gaarii isiniif hawwa. Turtii gaarii. Ya Rabbi yaa gooytaa maaliif na calliftaa jiraachuun jabaattee dirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gara